كتلا مفاه كام سكين كان يجنا عمل مدى هوا سكيننا هندا نتاج الشتيادو الرجال نجرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتم توتا كبجم توتا هردوف توتا سكنتا كنا كنتا هوا سكية أكما بكمو يجنا عمل هندي warri bareedumti islaamummaa si gammachiisu hanqoon diin keessatti argamu si madeessu kan eegana ammallee mindaan kiyya rabbiin bira haa ta'u jettu hundi sagalee tana dhageeffadhu ofiifis itti fayyadami nama birootiifis sheerii taasisi mata dureen nuti irraa dubbataa jirru rakkoolee hudhaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaatiif ta'e kan eegana ammallee dhufaatii pirezidaantii fi hooggantoota haarawaa nuti dhaamuu barbaadu kawanni kun dalagamuun hawaasa keenya tarii jijjiira jecha abdii rabbirraa qabna kawanti kun dalagamuu dhabuun hawaasni keenya ammallee aangoo argate duruma taa'ee akka namni biroo hin fudhanne tiisuu yoo taate malee faayidaa barbaadamu san hin gahu jecha qalbiin keenya yaaddu gama keessan hin gahuu barbaada akkuma beekamu kutaa tokkoffaa keessatti wantoonni shan yookaan ammallee hudhaaleen shan kan hawaasa keenya keessatti yoo furmaatan argamne jijjiiramni majlisa yookaan ammallee hawaasa keenya keessatti gonkumaa dhufuu hin danda'u jedhee shakku irraa isinii kaasuun kiyya ni yaadatama isaan sanniin akka waliigalaatii si yaadachiisu haarawomsi yeroo yerootti hooggantoota irratti taasifamuu dhabuun inni lammaffaa filannoo yeroo taasifamu ulaagaaleen baafamee ulaagaalee sanii nama filuu dhabuun inni sadaffaan filannoo yeroo taasifamu filannoon taasifamu kun hayyoota hedduu ka of jalatti amate qaamota hedduu ka of keessatti hammate ta'uu dhabuun inni afraffaa hooggantoonni kamuu yeroo hojii isaanii irratti waan dalagan irratti madaalaman isaanumarraa gabaasa fuudhu malee hawaasa irraa maaltu isinii guutame maaltu isinii hanqate jennee gaafatuu dhabuun inni shanaffaa ammallee hooggantoonni yeroo dheeraaf aangoo isaanii irra turu yeroon gabaabsamee yookaan daangeffamee itti kennamuu dhabuudha. Qabxiilee shanan kana keessa kutaa tokkoffaa keessatti kaafnee jirra. Kutaa keenya kan lammaffaadhaa keessatti qabxii lammaffaa kan laallu ta'a jechuudha. Sunis maali yoo jedhamu taate filannoon yeroo taasifamu yeroo hedduu majlisa akka godinaatittis ta'inna akka aanaatittis ta'inna akka gandaatittis ta'inna waa'ee majlisaa yeroo lafaa kaafamu wanni sammuu namaa keessa dhufu maali namuma qara'e qofa namuma sheeka jedhame qofa namuma shiiniin bira gahe qofa yoo ta'e malee hawaasni islaamaa guddatuu hin danda'u tariiti wanni hawaasni keenya akkana yaadu wanni geggeeffamu sun diiniidha jechuun dhugaa diiniin qabeenyatti najamu diiniin beekaa eegana beekumsa gama birootiin baratetti najamu diiniin dargaggoo lafaa dhufutti najamu diiniin manguddoo seenaa kaleessa hawaasni keenya keessa dhufetti najamu diiniin eegana ammallee namoota gara garaatitti najamu wanni nuti beeku qabnu dacheen nuti keessa jirru akiraa osoo hin taane duniyaa takka biyyi nuti keessa jiru biyya shari'aa rabbiitiin bultu taate tama haraamaaf halaala kuni haraama kuni halaala jedhanii warroonnummaan ulamaa'aa fi hayyoonni islaamaa qofti irra murteessanii miti lama inni sadaffaa diiniin nuti geggeessinu diinii beekumsaa qofa osoo hin taane diinagdeetti illee hayyuu kallattii hundaan qarametti illee manguddoo seenaa kaleessaatiif hadhaa beektu ta hancufa liqimsitee karoora ittiin deemuu qabnu lafa keettu keessatti illee dargaggeessa lafaa dhufa kakaayoo diiniitiif yeroo nuti ergine fiigi jenneen fiigutti illee kana guututti ajaba kanaafuu filannoon tokko yeroo taasifamu filannoo nama qara'e qofa eegana namuma sheeka jedhame qofa hooggansa dura bu'aanillee si hoogganaanillee si ittaanaanillee si barreessaanillee si mallaqa qabaanillee si martuu si jedhanii karoora kanaan deemuun akka nuti kaayoo teenna fuulduratti hin tankaarfachiifne wanna nu taasisan keessaa tokko dhugaadha ulamaa'ii islaamaa ni barbaachisa wanni kun mana diiniiti mana diinii ulamaa'iin maratanii sirri laakiin ammoo diinagdeetti illee hajama abbootii qabeenyaa gaafuma rakkan madrasaa wayii ijaarramee naggaadee nuu barbaada gaafuma duniyaa hajaman naggaadee yookaan daldalaa yaadatu daldalaan keenya daldalaa duniyaa qofa barbaadamu daldalaa kaayoo diinii keessatti akkaataa itti deemuu qabna diinagdee marattuu haa dubbatume haraamaaf halaala nu dubbatuu dadhaba malee akkatti hawaasni muslimaa yoo walitti dhufe ijaaramuu danda'u nama nuu himuu danda'utu hayyoota daldaltoota keenya keessa jiru beekaa keenya ka akkatti namni ijaaramu akkatti namni qindoomu akkatti namni tokkoomu akkatti namni madda galii uumatuu danda'u
akkatti namni eegana ammallee diin isaa baratuu danda'u haala qindeessuu danda'u jira warra hooggansaan eegana ammallee baratee bahe. Laakiin ammoo diiniin akka waan ummata kanatti hin hajamne nuti waan ilaalcha akkasii sammuu keenya keessatti waan hin qabanneef jecha warrooti madiinii qara'e qofa nu barbaada jedhaatuma majlisa keessatti yoo gafidnu taate kaayoon diinii sun fuulduratti hankaafatu abaduu hin danda'u. Kanaafuu majlisni gaafa haarawoonfamu maalitti hajama jennaan tokko nama diin rabbii baratetti hajama adda durummaa sun gaafiin qabu. Akkasuma daldalaa islaamaatitti hajama. Kana qofaa miti hayyuu islaamaa ka hayyoomni isaa diiniidhaaf gumaachuu danda'u meeqa namaatti lafa jira. Kottuu nu dubbadhuun hin jiru. Kalaas masjiida seenaa masjiida keessa namni dubbatuu danda'u ka halaala isaa ta'e namuma qur'aana qara'ee sheeka ta'e qofa jecha ilaalcha akkasii qabatuun maali. Namni sun waan haraamaaf halaala yoo nu dubbatuu ba'a. Akkaataa eegana ammallee ijaarama nama kenna, hooggansa nama kenna, jireenya nama kenna, barnoota nama kenna, tokkummaa nama kenna, madda galii uumuu nama kenna wantoota barbaachisu guutuu isaa karoora baasee barreeffamaan tartiiba godhee ummata keenya biraan hayyoota keenya biraan gahuu danda'a. Laakiin ammoo nuti akkaataa nuti itti ilaallu dameema tokko qofaan biyya guutuu hoogganu gaafuma yookaan mallaqa qofatti hajamne namoota akkasiillee mee nama keenya nama barate illee nu barbaada nama eegana ammallee qabeen abbaa qabeenyaallee nu barbaada jenneetiin haala kanaan deemu. Kanaaf wanni kun hafee filannoon majlisaa godinaa ta'ee ka aanaa ta'ee ka gandaa ta'ee kan eegana kallattii kamu mataa irraa haga jalaatitti namoota beekumsa lachuuyyuu namoota dameelee garagaraa of keessaa qabu ka diinagdeedhaan ijaarame ka dargaggummaa dargaggeessi keessaa qooda qabu ka hayyuun biyyaa keessaa qooda qabu ka daldalaan biyyaa keessaa qooda qabu kan namni diinillee akkuma kaleessa qooda qabutti ammallee qooda qabu isa saniin ta'uu qaba. Wanni kun hin sirroofne taanaan kaayoon teenya fuulduratti hankaafatu abaduu hin dandeenye. Inni sadaffaa filannoon tokko yeroo geggeeffamu ulaagaaleen kaa'amuu dhabuudha. Ulaagaaleen filannoon ni geggeeffama. Gaafuma majlisa filuu barbaanne namoota waliin waamne mee hadda majlisa eegana aanaa kanatti yookaan ganda kanatti yookaan qe'ee kanatti filuu barbaanna mee nama harka nuu baasa jedhanii namuma ganda ofiiti gandoomaan ijaaramee naannoomaan ijaaramee faayidaan ijaaramee biyyoomaan ijaaramee warri ebaluu yoo ishee ebaluun fille ka warra ebaluuti maa kennan taaneenaan addunyaan deemaa jiru. Karoora kana karaan ittiin balleessaniin maali? Ulaagaaleen jiraannaan kiyyaan ni hafaa jechuudha. Kaayoon gandoomaa ni hafa, kaayoon naannoomaa ni hafa, kaayoon eegana ammallee guututti jechuun miti ni beeka. Guututti jechuun miti ni hir'ata. Minimaayiz godhuu ni dandeenya. Guututti illee balleessuu dadhaba. Kanaafuu ulaagaaleen jiraatu qaba. Namni tokko majlisa ta'eetiin uummata kana tajaajiluudhaaf maali ulaagaaleen? Ulaagaaleen godinni baafatu ta'uu qabu. Ulaagaalee gandi baafatu ta'uu qabu. Ulaagaalee mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa irraa bocamee gadi dhufe ummata bira gahee hojiirra oole. Aleessa seerri wayii barreeffamee jira jedhamuun isaanii mala. Seerri jiru sun hojiirra oolaara. Gandoota yookaan ammallee godinoota bara ebalu hoogganaa godinaati jecha gurraani onlaayina gubbatti dhagaan malee nam tokko harkatti hin baafne jira bara. Kana quba qabdanii kan eegana aanaa hoogganu kan eegana namootumatti dhiyaateetumaan namuma aangoo qaboyitiitti dhiyaate ana na filaa jedhe yookaan tooftaalee garaagaraatiin itti deemee abbaa aangoo ta'e ka ummanni quba hin qabne eenyutu isa fila. Laakiin ammoo kaayoon tun wanni dalagaa jirru waan diiniiti, wanni dalagaa jirru waan akiraat, wanni dalagaa jirru waan eegana ammallee fuuldura rabbiititti namuu waan dalageerraa itti qoratamu jecha ima beeka. Laakiin ammoo adeemsi sun haala rabbii nu jaalachiisu, haala eegana ammallee seera shari'aa rabbii hin faallessineen yoo deemamaa jira jenne dhugaa isaa yoo qoratamu kun guutuun hin jiru jechuudha. Kana hambisuun maal barbaachisa? Ulaagaaleen jiraatu. Gaafa ulaagaaleen jiraatu ulaagaalee sanirra hundaa'ee yookaan akkaadaamiin ta'uu danda'a, diiniin ta'uu danda'a, barnootaan ta'uu danda'a, eegana ammallee obsaan ta'uu danda'a, asiin dura badii birootiin nama himatamne ta'uu danda'a, nama yakka wayii hin qabne ta'uu danda'a, nama uummata keessa fudhatama qabu ta'uu danda'a, kallattiilee garagaraati. Yoo akkas ka ta'u taate kallattii kanaan gaafa deemame kaa'uun teenya galma gahuu dandeenya. Iddoo ulaagaaleen hin jirretti namuma walitti qabanii namni gaafa bara namuma salaannetu gaafa filannoon hin jira jedhan warra keenya tokko harkatti baasa dheetuman fiigee dhufu. Wanni inni dhufuuf gandoomaaf dhufe malee rabboomaaf hin dhufu. Namni kaayoo gandoomaatiin deemu, namni kaayoo faayidaatiin deemu. Ebaluun keenya tokko yoo filame waa bu'aa wayii nu buusinna yookaan ofiiyyuu fayyadaminna warra ebaluutti filatame nuun jedhunnu maqaa gandaa eeguudhaaf jecha faayidaa gandaa eeguudhaaf jecha faayidaa dhuunfaa eeguuf jecha kaayoo diin rabbii kuffisaara jechuudha hawaasni keenya. Kan hambisuu karaa nuti ittiin dandeenyuun ulaagaaleen majlisni mataa irraa haga miilaatitti ittiin filatamu dursamee kaahamee
eegana ammallee gubbaa irraa gadi labsame karoora saniin kafilatame qofatu hooggansa jedhamee itti amanamee haadha sanii mirkanaa'uu qaba isa kana hojiirra yoo nu oolchitan tariitii hawaasni keenya fuulduratti ni takkaarfata jechuu kajeella rabbiirraa qaba kutaa sadaffaa kennaan haga yoo rabbi fedhe inshallah walitti deebinutti ammas turtii keessan saganticha kana wajjin taasisaa isiniin jira hunda nama dhageeffatee sheer taasisee qubsuma keessa rabbiin firdoosin haa taasisu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh